gaannama lafarraa jechuun ibsu. Awaash Arbaa magaalaa guddoo Finfinneerraa kiiloomeetira 445 fagaachuun naannoo Affaar keessatti argama. Qilleensi isaa ho'aa, laftis cirracha. Magaalaa kana keessa bara dargii iddoo leenjii waraanaa ta'ee ka tajaajilaa ture. Amma maqaan isaa qabinsa mirgaa badaa fi dararaan ka'aa jira. Haa ta'u malee kaampichi ennaa hundaa'u kanaaf oola jedhamee kan yaadame akka hin turre hundeeffama isaa kanneen beekanii fi maqaa koonaa dhoksaa ka jedhan qondaalonni waraanaa duraanii BBC'tti himaniiru. Bakkichi jalqabarra dhaabbanni daandii hojjetu wiirtuu isaa godhatee kan itti dhimma bahaa ture ta'uu himu. Qondaalli waraanaa duraanii ji'oota muraasa dura kaampii kana daawwachuu himan. Addi Dimookiraatawaa Uummattoota Itoophiyaa mormii akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1993 fi 1997tti mudate irratti Awaash Arbaa kaampii dhidheessaa Xollaa'eef kaampiiwwan waraanaa biroo keessatti namoota hidhaa akka ture dubbatu. Warri amma biyya gaggeessaa jiran isaan duriirraa baratanii mana dulloomaatti nama hidhuuf itti fayyadamaa jiru jedhan. Labsi yeroo hatattamaa wal qabatee namoonni jumlaan hidhaman manneen kanneen keessatti hidhamanii mirgi isaanii sarbamaa akka jiru qaamoleen mirga namoomaaf falman gabaasaniiru. Namoonni yeroo adda addaatti bakka sanatti hidhamuun dararaan qaamaaf xiinsammuurra ga'uu himatan bakkicha Guantanamo Bay kan US shakkamtoota Al-Qaayidaa murtii malee itti hiitu waliin wal bira qabu. Obbo Yaared ogeessa seeraaf Direektara Giddugala Falmitoota Mirga Namoomaa Itoophiyaati. Mana maree mirga namoomaa Itoophiyaa isa maguu keessatti qorataa olaanaa ta'uun waggoota 8 hojjetaniiru. Dhimma kaampii waraanaa kana keessatti raawwatan muraasas qorataniiru. Dhibdee biyyattii keessatti dhalatuun wal qabatee namoota mootummaan nagaa booressuun shakku adeemsa seeraa malee kaampiiwwan akka Awaash Arbaatti ergaaf dararaa jiraachuu quba qabu. Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmed waggoota 5 dura mormii biyyattii keessatti dho'ee booda gara aangoo wayita dhufan hidhamtoota siyaasaa gadhiisuun ji'oota jalqabaa kan leellifaman turan. Qorannee hiina malee hiinee hin qorannuu jechuu isaaniitiinis leellifamanii turan. Obbo Yaared haasaan ministeera muummee kun fudhatama argachuuf haasaa godhame malee murannoo qabaachuurraa kan madde miti jedhu. አሁን ሁሉም ሰው ኮት የሚያደርገው ሳናጣራ እናስርም ብላችሁ ነበር ወይ ብላው አልነበር ወይ ዋን ኢሳን ጀደን irraa kan dubbatu osoo hin qulqulleeffatiin iniinu jedhaniin turre kan jedhudha. Haasaan sun akka duula filadhaa wayiiti jedheen fudhadhani malee yaada murannoo irratti hundaa'e akka hin taane dafee yeroo gabaabaa keessatti mul'ateera. Ani jalqabumayyuu haasaa mi'eeffachuurra kan darbe agarsiistuu murannoo qabanii fi qajeeltoo isaanii godhee fudheen beeku. Haalli sarbama mirgaa haala akkaan hammaataa ta'e keessa jira. Isaan haasaa sana dubbatanis dubbachuu baatanis heera Itoophiyaa keessatti ifatti kaa'amee jira. Qaamni aangoo qabatu kamuu ragaa malee hidhuun, osoo hin mirkaneeffatiin hidhuun, haqa akka hin arganne dhorkuun, mirga wabii dhoowwachuun, gochoonni dararaa biroon heera biyyaa keessatti dhorkamaniiru. Sana dubbatanis dubbachuu baatanis dirqama hojiirra oolchuu qabu turani. Garuu immoo dirqama seeraa sanis waadaa isaaniis hin kabajne. Sun gaddisiisaadha. Amma immoo haala hammaataa keessa jira. Aangoonni dhimma siyaasaa wal qabatee namoota to'annoo seeraa jala oolchan kaampiiwwan waraanaa uumamaan rakkisoo ta'anitti kan hidhan namoota hidhaman irratti dhiibbaa xiinsammuu uumuuf namni akka isaan hin gaafanne akkasumas miidiyaalee fi falmitoota mirga namoomaa jalaa dhoksuuf ta'uu warri mirgaaf falman ni dubbatu. Obbo Yaared yeroo waraana Tigraay gaazexeessitoota mooraa waraanaa Awaash Arbaatti hidhaman irratti dhiittaan mirga namoomaa hamaan akka qaqqabe hanga ammaattis miidhaan xiinsammuu isaaniin dhiifnee jechuun BBC'tti himaniiru. Hidhamtoota bakka nyaataa, bishaanii fi iddoon dhaqna dhiqannaa gahaa hin jirre tursuun uumama akka dararaatti itti fayyadamu akka ta'e Obbo Yaared ni dubbatu. Akkuma nama tokko teessoo elektirikii irra keessee darartee gadhiistu kunis haala uumama hamaa naannichatti argamu hidhamaa ittiin adabuudhaaf fayyadamuun mala ittiin darartu ta'a. Bakka sana namoota si morman iddoo itti darartu yoo gootu fayyaa namaa eeguudhaaf wantoota barbaachisan waan hin dhiyeessineef bakka dararaa ta'a. Haala uumama naannichaa akka uletti akka fayyadamuutti fudhatama. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa fi miseensonni mana maree hidhamtoota Awaash Arbaatti erga daawwatanii booda gabaasa isaanii keessatti giddugalli tursiisa poolisii federaalaa Finfinnee waan dhiphateef bakka tursiisa yerootti geeffamuu poolisiin akka itti ibsee jira. Ammoo marii keenya kutaa lammataan ulaan galaanaa amma Itoophiyaan qabaachuu barbaaddu maaliif ijoo dubbii biyyoota addunyaa ta'e waayilli koo hiikaa fi tasaa waliigalteen mallattaa'ee milkaa'uu danda'a jechuun yaada Dr. Henook gaafateera.
naannoon kun addunyaa fi bu'aa guddaa dhabuuf dantaa addunyaa guddaatu jira. Markaboota hedduutu achi keessa darbaa akka addunyaatti parsantii 10 ol nagadi yookaan daldalli akka addunyaatti eeggeeffamu karaa sanarra darba. Reedsii irra darbee karaa Gulf of Aden keessa darbee Somaaliilaandii Somaaliyaa karaa sanarra naanna'ee gara South Africaatti deemaa, gara Latin Ameerikaatti deemaa, bakkawwan addunyaan iji addunyaa irra jiru dantaa daldalaatu irra jira, dantaan nageenyaallee guddaa jira. Waliigalteen kun gara fuulduraatti hojiirra oola Itoophiyaan wantoonni ishii danqan ni jiraatu wanti kun akka hojiirra oolle. Humnoota akkamiifaa jira keessaa saddeet nu kaasa. Akka hubannoo kiyyatti wanni kun biyyoota Gulf Nations kan jedhaman biyyoota Arabaa kan Galfiirra kan jiran UAE, Saudi Arabia sochii guddaarra jira. Afrikaadhaaf mul'ata mataa isaanii qabu. Afrikaa waliin hariiroo akkamii uumuu akka barbaadan irratti mul'ata mataa isaanii qabu. UAE fi Saudi Arabiyaan biyyoota sooressadha. Biyyoonni lamaan kun waliigalteen qaban, mul'ata wal fakkaataan qaban. Saudiin Afrikaadhaaf mul'ati isheen qabduu fi UAE'n Afrikaadhaaf mul'atni isheen qabdu yookaan ilaalchi isheen qabdu adda adda. Isaantu kompiitii waliin gochaa jira. Akkuma beeknu Itoophiyaan wadaaja UAE, Itoophiyaan wadaaja isaanii guddaadha. Muummichi ministeeraa immoo akka nama dhuunfaatti wadaaja isaanii guddaadha. Gama biraatiin Saudiin intrastii yookaan faayidaa ta'e hojiirra oolchuu barbaadde. Amma hojiirra oolmaan wal ta'iinsa Somaaliilaandii fi Itoophiyaa kun Saudii fi UAE'n hammam waan kana gara fuulduraatti oofuudhaaf qophaa'anii akka isaan jiran irratti hundaa'a. Humna eenyu caalaa yoonaan jedhu Itoophiyaan humna guddaa qabdii jedhee nama noora. UAE dhumatu dudduuba taa'ee gargaaree fuulduratti dhiibaa jira. Gama biraatiin immoo humni addunyaa hundumtu Somaaliyaa dudduuba hiriiree dhaabbatee jira. Humni Ameerikaas, humni UK's, mootummaan gamtoome kan Awurooppaa, kan addunyaa akkasumas immoo Afrikaa Yuuniyeeniin Somaaliyaa waliin dhaabbatanii jiru. Humna wal bira qabnee madaallee ilaalla yoo ta'e humni Somaaliyaan akka addunyaatti kakaafu humna cimaadha. Gama biraatiin immoo kan Itoophiyaa yoo ilaalle humna muraasa dudduuba jira. Humna xiqqootu dudduuba jira. Kunis immoo humna UAE. Isuma UK'sa United Arab Emirates kun biyyoota Awurooppaa fi biyya Ameerikaa waliin hariiroo gaarii hariiroo cimaa qabdi. Biyyoonni kun yoo itti dheekkaman waan kana keessa harka kee baafadhu yoo jedhan UAE'n immediately walii UAE harka keessaa baafachuu danda'u. Kana jechuun wanni kun hojiirra oolmaansaa baay'ee gadi aanaadha akka inni ta'e ilaalla. Fedhii fi dantaan addunyaa, fedhii fi dantaa Itoophiyaa qabdu kana waliin wal simatu natti fakkaata. Qabxiin sadaffaa fi dhuma immoo hoggansi Itoophiyaa akka addunyaatti akkamitti ilaalama. Community diplomaatotaa keessatti Itoophiyaan akkamitti ilaalamti yoonaan jette diplomaatik community keessatti fudhatamni Itoophiyaan qabdu baay'ee gadi aanaa. Kanaaf wanna hundumaa miizanarra keenya yoo ilaalle miizanni Somaaliyaa xinnoo wanna ol ka'an itti fakkaata gama kootiin. Mootummaa fi dhaabbileen mirga namoomaa waraana bilisummaa Oromootti quba yommuu qaban waraanni bilisummaa Oromoo immoo gama isaan gochicha akka hin raawwanne haaluun isaa ni yaadatama. Namoonni qe'ee isaanii irraa buqqaanii naannoo Amaaraa buufata da'annoo garaagaraa keessa jiran tokko garuu qe'ee isaanii duraatti deebi'uuf ammayyuu haalli nageenya naannoo sanaa amansiisaa waan hin taaneef deebi'uu akka hin barbaanne sagalee Ameerikaatti himaniiru jechuun Aster Misgaanaa'utu Baardaar irraa gabaase. Mootummaan Itoophiyaa walitti bu'iinsa hidhannoo biyyattii keessa jiru dhaabsisuudhaa fi warreen meeshaa hidhatanii lolaa jiranuu fi waamicha nageenyaa haqa qabeessa ta'e akka dhiyeessu paartiin mormituu Iizamaa jedhamee beekamu gaafatee jira. Walitti bu'iinsi naannoo Oromiyaatii fi Amaaraa keessa jiru badiinsa lubbuun namoota hedduutii fi sababa ta'uu isaatiin alattis sochii dinagdeetii fi hawaasummaa naannoowwan kanaa waan miidhaa jiruu fi haalli jireenyaa sodaachisaa ta'e muudachaa jiraachuu Iizemaan ibsa guyyaa har'aa baase kana keessatti ibsee jira. Paartichi itti dabaluudhaanis mootummaan beela naannoo Tigraay keessa jiruu fi xiyyeeffannaa gahaa hin kennine jechuudhaan himatee jira. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin biyyattii keessatti nageenya buusuudhaa fi gareewwan hidhattootaatii fi waamicha nageenyaa dhiyeessuu isaa akkasumas Tigraay keessatti balaa beelaa godinaalee 4 muudatee fi gargaarsa taasisaa jiraachuu isaa akka ibsee Gabre Mikaa'el Gabramadiin Finfinnee irraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo aanga'oonni biyya Yemanii roobii kaleessaa akka ibsanitti lammiilee Yuunaayitid Isteetsii fi Biriteen kanneen dhaabbata gargaarsa namoomaa kan mootummoota gamtoomaniitii fi hojjetanuu fi sana'aa keessa jiranu guyyaa ji'a tokko keessatti akka biyyatti gallakkisanii ba'anu himanii.
Murtoon kun kan dhufes humnoonni Huutii kan Iraaniin deeggaraman galaana diimaa irratti haleellaa dooniiwwan daldala idil addunyaa irratti kan isaan Israa'el waliin hidhata qabu jedhan irratti fudhataniif deebii kan ta'u Yuunaayitid Isteetsii fi Biriitan haleellaa qilleensarraan garee kana irratti erga fudhataniin booda. Mootummaa Yuunaayitid Isteets gama isaan torban darbe gareen hidhattoota Huutii galaana diimaa irratti haleellaa dooniiwwan daldala idil addunyaa irratti raawwataniif toora garee shororkeessummaatti deebisuu isaa beeksiseera. Xalayaan bakka bu'aa qindeessaa gargaarsa namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Yemen keessaa aangawoota Yemenii irraa ergame lammiileen biyyoota Yuunaayitid Isteetsii fi Biriitan hojjettoota dhaabbatichaa Yemen keessa jiran yeroo guyyoota 30 keessatti biyyattii gadhiisanii akka bahan ibsuu isaan qaqqabuu mirkaneesseera. Madda oduu Yemen kan Sabaa jedhamuun beekamuu fi garee Huutiin kan hoogganan Nasraddiin Amir madda oduu Rooyitersiif akka ibsanitti tarkaanfii biyyoonni lamaan Yuunaayitid Isteetsii fi Biriitan Yemen irratti fudhataniif biyyoota kana lamaan mormuuf kan fudhatamedhas jedhaniiru. Naajeeriyaa naannoo magaalaa Maanguutti haleellaa wal duraa duubaan raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 30 ajjeefamuudhaa fi namoonni hedduun madaa'uu isaanii dubbi himaan hawaasa naannoo sanaa beeksisaniiru. Yeroo dhiyoo as Naayijeeriyaa giddu galeessaa haleellaa qonnaan bultootaa fi horsiisee bultoota irratti raawwatamaa dhufeen bakka addaa Miidil Beelt jedhamuun beekamutti bakka namoonni gosaa fi amantii garaagaraa keessa jiraatanitti lubbuun namootaa ba'uudhaaf sababa ta'e.